Obboloota koo yeroodhuma waan ta'e balleessitaniyyuu cubbuu kamiyyuu hojjettan waaqayyotti baqadhaa, waaqayyoon dhiifama gaafadhaa malee waaqayyo irraan baqatinaa, akkasuma immoo namatti hin baqatinaa. Waaqayyoon iddoo baqaa keessan godhadhaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 18 irraa maal akka jedhu beektu? Ani dhuguman isinitti hima. Deebitanii akka mucoolii ta'uudhaa yoo baattan mootummaa waaqatti himmatumaa hin galtanii jedha. Maaliif mucoolitti nu fakkeessa beektanii? Wangeelli mucoolitti kan nu fakkeessuu fi daa'imni tokko yoo balleessites maatii ofiitti deebitee itti maramtee dhiifama gaafattee kolfitee wajjiniitiin taphattee jiraatti malee sababbii balleessaa ishee sana yoo kabalamtes kaballaa isheetti gadditee maatii ishee jalaa hin baatu. Kan rukutamtes yoo lolamtes yoo kabalamtes homaa haajaa hin qabattu jechuudha. Maatii isheetti haajaa qabattee jalaa baqattee olloota wajjin yookiin immoo ormoota wajjiniitiin hin jiraattu jechuudha. Lapheen daa'imaa laphee dafee deebi'u jechuudha. Ammanaaf jedhee laphee daa'imaa akka qabaannu sagalee waaqayyoo nutti hima jechuudha. Gaafa waan ta'e balleessinee laphee dafee deebi'u balleessaa keenya sanatti amannee waaqayyoon akka dhiifama gaafannu dafnee gara waaqayyootti akka deebinu akka qabnuu fi sagalee waaqayyoo kan nutti fakkeessa. Daawitii namni waaqayyoo dhalaa kuni nama garaa kooti ittiin jedhe nama baay'ee cubbamaa akka ta'e beektu. Daawitii baay'ee nama cubbamaa ture. Haa ta'u garuu laphee mucoolii qaba. Dafee deebi'e. Cubbusaatti leeyya'ee yookiin ceepha'ee waaqayyo jalaa baqatee ormootatti yookiin immoo waaqa ormootaatiif sagadeen beeku jechuudha. Waaqayyotti deebi'eetu waaqayyoon dhiifama gaafate balleessaa sana hundumaa waaqayyo irratti dhiyeeffate waaqayyo wajjiniitiin jiraata jechuudha. Kanaaf jedheetu waaqayyo nama garaa koo ittiin jedhe. Waaqayyo laphee dafee deebi'u barbaada waan ta'eetiif. Yaa obboloota koo nuti har'a waan ta'e yoo balleessin waaqayyotti deebinee waaqayyoon dhiifama naaf godhi jennee kadhannamoo raajota jalatti yookiin immoo wangeelaawota jalatti baqannee akkana dhanaaf kadhadhu jennee itti himanna. Laphee deebuu nuti hin qabnu yoo ta'e kadhanni eenyumaatiyyuu waaqayyoon biraa dhiifama nuuf gochuu hin danda'u. Kanaaf gaafa waa balleessitan miila waaqayyoo jalatti gad deebi'aa kadhadhaa ta'u waaqayyo irraa dhiifama gaafadhaa. Yoo nuti laphee deebuu hin qabaanne kadhanni raajii kamii kadhanni wangeelaawii kamii kadhanni luba kamiyyuu waaqayyo irraa dhiifama nuuf gochuu hin danda'u. Yoo nuti laphee deebuu qabaanne garuu ofii makeenyayyuu waaqayyotti dhiyaannee waaqayyoon kadhannee waaqayyo irraa dhiifama fudhachuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Kanaaf laphee dafee deebuu qabaadhaa. Iddoo baqaa keessan waaqayyoon taasifadhaa. Yeroo kamiyyuu haala kam keessattiyyuu waaqayyoon iddoo baqannaa keessan taasisaa malee waaqayyoon jalaa baqattanii cubbuu keessan san jalaa ooluu tasuma hin dandeessan.